Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akkam jirtan uummata qashtii jirra jirtu bakka jiraattan isiniin jecha akkasuma warri amantii biraas shama harka fuunee obboleeyyan kiyyaa hunda keessanuu salaamtaan xiyyeeta dhonne irraa kaatee bakka isin jirtanitti isin haara qabdu isiniin jecha kunoo har'a akkuma gartanii maqzaniin tolchuu deema bakka meeshaatti guurratan bakka aqaraatti guurrataniin irratti buudeema jechuudha. Jalarraa hanga gubbaa akkana fakkaata. Mee xumura irratti yoo akka makkaan godhu na wajjin turtii gaariin isiniin jaa. Yoon sirriitti tolchee jiraadhe sirriitti rattibee jiraadhe sirriitti tolchitee naan jaan isiniin jaa. Yoon sirriitti hin tolchine ammoo sirriitti hin tolchine naan jettaniin isiniin jaa. Turtiin keessan anaa wajjin haa ta'uun isiniin jaa obboleen kiyya. Kunoo asitti akkuma gartanii distii qopheeffadhee jira. Distii tana hedduu nama dhiba namaan bana. Distii tana sukkaratti naquu deema jechuudha. Akkuma gartanii ilba sukkaraa tana dhiquuf hin deemu jechuudha. Ilba ruuzaatii fi ilba sukkaraa waan ta'u waatti naqan tana hundi dhiquuf hin deemu jechuudha. Kun akkuma gartan sukkaratti naqeetiin jira. Sukkara itti naqee jira. Kun amma ruuzatti naqu jira jechuudha. Ruuzaas irraa naqee jira jechuudha. Ammaan tana maaltu nu hafee ammas wanti fa'aa makaroonii fa'aadhaan asii irraa guuruu deema jechuudha. Akkuma gartan kunoo. Ammallee turtiin keessan anaa wajjin haa ta'uun isiniin jaa obboleen kiyya laayik godhuu hin dagatinaa isiniin jaa. Kun akkuma gartanii kanallee irraa naqee jira. As keessa maaltu jira? Hurraa jira. Hawaaraa daakatti biitii dhugaan isiniin jaa. Miikaan akira laa ilbaan akira keessaa guuratana hawaaraa keessa kaayyatan. Laa hawaaraa miti hurraa daakatanicha keessa kaayyatan. Akkasuma garbuu fa'aa qamaxii fa'aa daakatanii shooroo hundarraa godhatan dhugaa. Gaafaan biyyi jirtu tokko wallaahi karan biyya alaa waan shooroo godhatan waan hawaaraan jirtu waan hawaaraa daakatan natti hin fakkaattu beektanii ammumaa nagaree kunoo dhugaan isiniin jaa. Kunoo akkuma gartanii ilba waan reefuun tanaasan ilba reefuun tanaasan daboolli isaa hunda diddiqeetiin jira jechuudha. Akkuma gartanii kunoo isallee diddiqeetiin haa qortu. Akkasuma bishaan harraa qoranii jiitiin gogombisee jira jechuudha. Akkasuma turtiin keessan ammallee anaa wajjin haa ta'uun isiniin jaa kunoo amma bishaan irraa wanti tatee jira ammallee oliin deebisee wanti godhe jechuudha. Kunoo akkuma gartanii meeshaa dilasan hundas guuree matbaka oh my god eessumaan haa dabartuun isin jaa dhugaan isin jaa. Akkasuma meeshaa isirree hundaa agartan sana hunda kunoo asitti as guuree hamma tokko ganaa gubbarraa sun gurree kun akkuma gartan jala kana hundarraa gureen jira amma gubba sanarra naafte jechuudha. Akkuma gartan ta gubbaa san guutuu alatti hin gaggure jechuudha. Kun akkuma gartanii amma jalaa gubbaa irraa guureetiin xumuree jira jechuudha. Akkasuma obboleeyya bakka tanatti carqii jiifadheetiin bakka san meeshaatti guuruu waan taateef waan akka zeetaa bakka waan takka takka irra naqameemi carqiidhaaf saabunaanina dhukkee fi waan irra naqame san irraa bakka sablisu jira jechuudha. Okay? Irraan sablisu jira jechuudha. Gubbarrattuu ni agartan zeetaa waan kun olaasitti hedduu dhukkeedhaa fi wanti qaba carqii tanaan irraa sabliseetiin achi booda isboonjiidhaa fi saabunaan haareetti sirriitti dhiqu jira jechuudha. Amma sirriitti hin dhiqu jira laal. Taraa duraa san dhokkumaa fi wantoota jijjiiruun irraa wanni godhu jira. Amma isboonjiidhaan dhiqeetiin carqiidhaan ammas goggoisu jira jechuudha. Kun akkuma gartanii obboleen kiyya turtiin keessan ammallee anaa wajjin haa ta'uun isiniin jaa. Kunoo ammaan tana kunoo ammallee dhiqumatti hin jira. Turtiin keessan anaa wajjin laayik. Make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ammaan tana masee dhiqqeetiin jira jechuudha. Amma nadiifeessee jira jechuudha. Maashaallah xumureetiin jira jechuudha. Ammaan tana ilbaa reefuun tanaa saniin masa'uu deema jechuudha. Akkuma gartanii kunoo ilbaan isinarraa qoqqoortee jirti waan taateef bishaanni waan takka takka waan sukkara fa'aa keessa naqu waan taateef sirriitti bishaan irraa goggoisuun qaba waan taateef. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Akkuma gartanii maseetiin jira jechuudha. Masee xumureetiin jira. Ammaan tana sukkara itti naquu deema jechuudha. Akkuma gartanii bakka itti isaatiitti deebisu jira jechuudha sukkara.
turtiin keessan ammallee ana wajjin haa ta'uun isin jaallanna dura gannaqamee ka'ee rabbumaan na oolchin jettu dhugaan isiniin jaa. Kun akkuma agartanii amma itti naquttiin jira. Na dura illee gannaqamuu gee ammoo qabii jira. Dhaqqabii jira jechuudha. Silaachirraa gannaqamee massalaama. Akkasuma amma kabiraa tokkoon ammas banee irra guutuu deema jechuudha. Wanti jira miikaa biraa kabiraa tokkoon banee kunoo itti naquu deema jechuudha. Irratti guutuu deema jechuudha. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Amma kunoo shokkara itti naqeetiin jira jechuudha. Ruuzellee kunoo itti naqeetiin jira jechuudha. Waa hunda xumure jechuudha. Kaameraan dhaabee kunoo ni agartanii laachii jala takka tan sukkaraati, takka tan ruuzaati, takka tan mokoroonii, takka tan hurraati. Akkasuma bileenkiya san xumuree jira. Amma kunoo ammas asittis wanta jijjiiru san hunda irratti fittiin jira jechuudha. Akkasuma bileenkiya ammallee turtiin keessan ana wajjin haa ta'uun isiniin jaa laayikinaa godhuun hin dagatinaan isiniin jaa bileenkiya. Na wajjin turtii gaariin isiniin jaa ammallee soomanni dandufee inshallah rabbiin nu naagawan isiniin jaa halkan arraa kanarraa guyyaa meeqaafee guyyaa sagalee hafe soomana inshallah warra achi dhaqqabu rabbiin waa godhu isiniin jaa kun amma akkuma agartanii xumureetiin jira jechuudha. Jala kanarratti beetiin jira jechuudha. Akkuma agartanii kunoo gubbaa tanaas tan itti aantos irratti beetiin jira jechuudha. Akkuma agartanii talammaffaa maali? Talammaffaas kunoo akkuma agartan irratti beetiin jira jechuudha. Tasadeffaas turtiin keessan ammallee ana wajjin isin garsa. Kunoo tasadeffaatis gubbaa sanarra humaan jiranii waan takka kaartoona keessa waan jiru bakka meeshaa takka keessa guure gubbaa sanarra waan bishaanii uuma takka jira jechuudha. Akkasuma kunoo jala kanaas akkana fakkaattiin isiniin jaabbaleen kiyya mi'a akkam taraa duraatii fi amma garaagarummaan qabdu dhugaa ni qabdi. Dhugaa himame sirriitti irratti bitee naan jaa ilaali yoo irratti bin sirriitti hin tolchine naan jaa tolche immoo sirriitti. Kun obboleen kiyyaa xumurri isaa kana fakkaataan isiniin jaa hunda isaa xumureetiin jira jechuudha. Akkasuma yoon sirriitti tolchite naan jaa yoon sirriitti hin tolchine naan jaan isiniin jaa. Akkasuma hanga viidiyoo biraatti walitti deemunutti negayaan naa turaan isiniin jaa laayikii osoo hin goone hin beeynaan isiniin jaa obboleen kiyya warri maatii kiyyanteen ammoo sabskiraayib naa godhan isiniin jaa hedduun isin jaaladhaa hedduun isin kabaja uummata qashxiin isiniin jaa hordoftoota kiyya hunda keessanuu baay negayaan naa turaa chaaw.